hojiirran ture osoo man hojjechaa jiru tasa TikTok seenee waan qalbii na cabse arge. Innis maalidha jettanii viidiyoo asitti argitan kana jechuudha. Laalee tanan imimmaan koo qabachuu dadhabe. Ibaddi maallaqa filannee ilmoo gannee kan biraa deemnu baay'ee keenya jira. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif baay'ee obboloota koo anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa kushiinaa madaamii keechaa reefuun ba'e garuu viidiyoon kun immoo garaa na mure. Daa'ima ormaa kunuunsuudhaaf duuba fiinna keenya garuu haadha dheebuttee ija bichaa kimbil gooti. Mee laala meeqa keechantu kana keechatti of ilaala. Meeqa keechantu daa'ima ammaa kana argee qalbiin sin caba. Meeqa keechantu daa'ima akkanaa kana gattanii biraa dhuftan. Meeqa keechantu waan akkanaa kana hojjete. Baay'ee keenya jira. Tokko lamaa miti. Lakkoofsaan hin beekamu. Baay'een keenya jiruu addunyaa kanaa mo'anna jennee ilmoo keenya iddoo gaariitti guddifanna jennee akka kiyyaa ilmoon tiyyana jalaan tan karaattatiin jennee baay'een keenya haala kanaan dhala ofii keenya ji'a 9 garaatti baannee gaafa dhallu san gaafa deenyu san iyyinee makaraa keenya arginee waaqayyoon nu gargaaree lama nu godhee yoo deenye baay'een keenya gannee biraa dhufne. Ji'a 4 irraa jalqaba kan ji'a 2 gatanii dhufannan beekan ji'a 4 ji'a 2 ji'a 6 ji'a 10 waggaa tokko daa'ima keessattuu warroonni daa'ima ji'a 2 ji'a 4 gattanii dhufaa jirtanii cubbuu guddaa keessa seenaa jirtu. Dhugaa rabbii keechan bichaa dhiifama gaafadhaa malee baay'een aga fedhe soo ta'ee yoo xiqqaatee jedhe akka taatan ta'ati. Rabbiin keechan kadhachaa waaqa keechan kadhachaa yoo xiqqaati yoo jireenyi illee isinii gamte waggaa tokkoon ga'a. Dhugaa mee ilaalaa amma ilmootaan mee ilaalaami garuma isin nyaattu dhugaa imimmaan kootaan qabachuu dadhabe jechuudha. Asumarraan illee baay'een keenya akkanaa taane shamarran keenya baay'een keenya dogongora guddaa kan hojjennu hedduu keenya jira. Maaliif jennaani haala kanaan dhala keenya gannee kan dhufne kan dhala keenya immoo dhugaadhaan himamu kan dhala keenya san gannee kan dhufne bakki dhalli keenya nuti itti gannee dhufne sun kan irriba nu dhoogu hedduu jira. Mee shamarran keenya jalqaba gaafa biyyaa baatanii hanga baatii 2 baatii 3 baatii 6 guuttanitti gola ormaa keessa barachuun baay'ee namatti ulfaata. Kan kalee biyyatti dabarsine san yaadachaa ximmimmaan lakkuu roobsaa waa hedduu dabarsinee jirra. Garuu hedduun keechan immoo kan kalee san dagattanii jirtu. Biyya ormaa kun immoo waa baay'ee nama gooteerti. Waa baay'ees nu dhabsiiseera. Tokkoffaa haadha ilmoo malee hambiseera. Lammaffaa kan bultii ijaarratee biyyaa ba'e bultii san boorecheera. Meeqa keechantu mee biyya ormaa erga dhuftanii bultiin keechan boora'e. Meeqa keechantu erga biyyaa baatanii bultiin keechan diigame. Meeqa keechantu abbaa manaa keessan kan baay'ee wal jaalattan kan kaleecha gizee homaan qabne san ija keessa wal laaltan kan qalbii wal cabsitan jaalalli keessan kan nama hawwisiisu erga gaafa biyya ormaa dhuftaniiti erga birrii biyya arabaa argitaniiti meeqa keechantu jaalalli sun boora'ee har'a imimmaan hin guuttamtan baay'eetu jira dubbatamee hin dhumatu. Namni bargaafa bultii keessa jiru jalqaba jaalalaan guutama. Bakkuma homtoon jirre sanitti bakkuma mana citaa jira kaleessa keessa jiraatu manuma xiqqishuu san keessatti jaalala baay'ee bareedaa fi mi'aawaa ta'een wajjin jiraatu. Bakkuma biddeen takka wajjin kutatanii nyaatanitti bakka waan qabaniinitti gammadanitti jaalala oo'ituutu jira. Garuu erga biyyaa ba'anii bakka qabeenyi dhufetti bakka birriin argametti bakka uffanni gaariin uffatametti bakka ilmoon nu ganneetu biraa deemne guddattetti garuu jaalalli ni boora'e. Maaliif isinitti fakkaata beektu? Nuti shamarran dogongora gurguddaa hojjechaarra.
dogongorri nu hojjennu maal isinitti fakkaate beektu? Abbaa manaa warri qabdan, warri keessatti warri abbaa manaa qabdan jechuudha. Gaafa biyyaa baanu walii galteen keenya amata lama ol biyya ormaa hin hojjennu. Amata lama qofaadha jedhee jenneeti kan addaan deemnee biyya ormaa dhufu. Haga waggaa tokko haaluma gaarii fi jaalalaa wajjin deemu. Gaafa as geenyee haga waggaa tokko birrii kana duuba dhaabbanne itti gadi calleessina. Itti dhaabbannee gadi itti calleessina. Eenyutti? Abbaa manaa keenyatti. Birriin nama dogongorsiifti. Waan hin beekne yoo argan immoo nama macheecha. Gaafa maallaqni akkasitti argamu sanii hiriyoota baay'isa. Oolmaa jijjiirrata. Bakka kalee oolu sanirraa ol siqee bakka humna isaati ooluu eegala. Ati kana hunda quban qabdu. Maallaqni ati ergitu sun agamtu hojiirra oolaa jira. Agamtu hojiirra oolle. Gaafa waggaa lama guunnee hin galla jennee yaannu. Wanti nu hojjenne, wanti waggaa lama hojjenne kantuudha. Humtuun jiru. Maallaqni sun iddoo dhaqee kan hin argine hedduu keenya jira. Kanaaf dogongora akkanaa kana hedduun keenya yaa sirreeffannu. Parsantii abbaa manaa keenyatti erginus ofii keenyaafis gaafa ingalla ilmoo keenya abbaa manaa keenyaafis odoontaan ilmoo gadnee dhufne saniif cinqamuun dirqama jechuudha. Kanaaf warroonni haala kanaan deemtan dogongora keessan kana sirriitti sirreeffadhaati. Jiruu keechan dhala keechaniif ta'a. Addunyaa kanarra jirtan warroonni dhaltanii dhala qabdan dhala keessan Rabbi isiniif haa guddisu. Warroota nuu qabnes Rabbiin nuuf haa kennu. Garuu ani dhalan qabu. Dhalas gatee biyyaan baane. Garuu qalbiin na cabe. Anis akkana nan godhaa laata. Dhalee tanan dayee tananii jireenyi biyya lafaanatti ulfaattee gateen biyya ormaa biraa dhufaa laata. Kan jedhu na yaaddesse jechuudha. Maaliif jennaan wanti yaadda'e beektu baay'een keenya as gizee jirru ni fokkorra. An akkanan godha akkasan godhan. Garuu gaafa biyya galle ni kufu. Ani biyyi waan qabus hin beeku. Maal akka ta'es hin beeku naaf hin galu. Inna kanaaf dogongora kanniin wanti kun dogongora akka ta'e immoo hubanne warroonni amma gara fuulduratti asii gallee ilmoo godhachuu barbaannu wanta ilmoo keenyaan guddifan ammatti yaanne lafa godhanne dirqama dhala keenya san gannee biraa deemu hin barbaachisu. Waaqni barnu gaafata. Nuti cubbamtoota taana. Maallaqaa jenne kichuu bishaan gaafa gannee biraa dhufne Waaqayyoon sirriitti nu gaafata. Kanaaf wanta akkanaatirraa of baraaru har'a dhaabbachuu qabna. Warroonni immoo wanta akkanaa kana gattanii biraa dhuftan anarraa barumsa fudhadhaa. Anarraa akkas ta'a jedhaati viidiyoo nuuf hojjedhaa. Isinirraa baranna nuti warri ganaa jirru kuni isinirraa baranna waan ta'eef jechuudha. Akkas isiniin jedhu. Dhuguma qalbii na cabse viidiyoon kun qalbii na cabse humna kiyyaa ol qalbii na cabse itti deddeebi'ee ilaale kanatti viidiyoo jedhe mee keessatti of ilaalaa sinin jechuuf viidiyoo jedhe jechuudha. Baay'ee keechantu as keechatti of ilaalaa jechuudha. Dhalli keecha sun hin beektu eenyu akka haadha eenyu akka taate hin beektu. Garuu boru yoo guddatte bar nagattee deemte sin jechuu dandeechi. Komisi himachuu dandeechi. Ati nan jaalattu sin jechuu dandeechi. Rakkoo ati biyyaa baateef waan hin beekneef jechuudha. Kanaaf garuu waa baay'ee dandeenyeerra nuti shamarran biyya ormaa shamarran biyya arabaa yoo jedhan akkuma salphaatti gariidhaaf garuu nu jireenya ulfaataadha. Akkas isiniin jedha. Viidiyoo kiyyan asumarraa nan goolaba baay'ee na kaffa'ee dhugaa Rabbi baay'ee na kaffa'ee natti dhaga'ame waa baay'ee dhoobannee jiraanna nu asitti waa baay'ee jechuudha kan dubbatamuu hin dandeenye. Hagana jenne kan dubbachuu hin dandeenye waa hedduu dhoobannee jirra. Waaqayyo garuu guyyaa tokko ifa fida jenneeti kan eegaa jirru. Dukkanni kun ni bari'a jenneeti eegaa jirra. Abshiraachuu. Hundi keessanuu sinin kaffa'in ni bari'a. Dhala keecha sallaaltanii sinin kaffa'in ni bari'a. Garuu Rabbiin keechan ifama gaafadhaa. Rakkoo sin biyyaa sin baasee waaqa keechanitti himaati amantaa qabdanii. Isatti bu'aa dhiifama sinii godhan abbaan dhiifama biyya ormaa keessa hin turina. Dhala keechanirraa hin turina. Aguma feeta sinii gamtu amata 3 hin dabarsina. Dhala keechan gattanii amata 3 hin dabarsina. Bakka kan birri ni dhuma. Dhala keechaniif galaa. Ani viidiyoo kasumarraa nan goolaba waan hojjetuuf taniif